kanguya jarra nambaddu ciise goota Oromoo kana beektu laata jireenya isaa bara 1955 bara 1966 kan godhate Dajjamaash Garasuu Dhukii abbaa isaa obbo Dhukii Gulummaa fi haadha isaa Aadde Warqee Lemoorraa caamsaa bara 1955 dhalate. Bakki dhaloota isaa karaa Finfinnee irraa gara magaalaa Walisootti geessu cinaatti kan argamu iddoo addaa Maaruu jedhamutti ture. Dajjamaash Garasuu Dhukii umuriin isaa barumsaaf akkuma ga'een maatiin isaa waldaa amantii Ortodoksii Maaruu Mikaa'el irraa jedhamu irraa barsiisaa mindeessuun obbolaa isaa waliin barnoota amantichaa akka isaan hordofan taasifaman. Dajjamaash Garasuu Dhukii goota Oromoo waraana Xaaliyaanii waraanuun beekamu yoo ta'u irra caalaa ammoo naannoo Walisoo fi naannoo Jimmaatti Xaaliyaanii wajjiniin waraana gaggeessaa ture. Boodarras bulchaa Koonyaa Caaboo fi Guraagee ta'ee hojjeteera. Dajjamaash Garasuu Dhukii mootummaa erga tajaajilaa ture booda soorama ba'e. Dajjamaash Garasuun dhibee dhukkubsatee dhibee kaanserii waan tureef dhibee isaa kanaan ogeeyyii biyya keessaa fi biyya Ingilaanditti yaalamaa ture. Achittis fayyuun isaa akka hin beekamne waan beekaniif gara biyyaa deebisanii bara 1966 lubbuun isaa boqotte. Yaadannoo gootummaa Garasuu Dhukiitiif manni barumsaa sadarkaa lammaffaa kan Walisootti argamu maqaa isaatiin moggaafamuun mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Garasuu Dhukii jedhamee waamama. Sana malees wallee fi geerarsa garagaraa keessatti maqaan isaa yeroo hedduu ni tuqama. Maddi kitaaba barataa afaan Oromoo kutaa 11ffaa waan daawwattaniif galatoomaa. Artisiriin itti fufa.